فيسبوك قبدني طيب قوما خلاص فيسبوك ما سفيدا كاسنجر أشوف ربي ما ورا فيسبوكات maal godheen ummata kana anu maalin godhe ummata kanaan ummata ma hingoone sin ummata ma raamaan fuutan خلاص ishini bakka kabajaa jirtan bakkan kabajaa bakka barnootaatti barataan keessatti wajjin baratu jira ummata miidiyaa ramee dagaafa miidiyaa kana fayyadamoo eegaltanii yoo sammuu dhukkubsattan malee bu'aan isin miidiyaa irraa argattan maal waan jireenya keessan isin jijjiiru tokko miidiyaa irraa waan argattan jira maaliif haala dadhabdee sinnaltee amatamma kana si wajjin rakkattee sin guddiste kana qalbii cabsitu sin maal sinii godhu Qoy dhagaa ustaas. Amumante na nagan kab nugo nugo mau jim. na isgama isin bar Ati narin ka? Ati men narin ka? Men narin ka? rabbi sume sudah dunia is Narin ka? berbad is Qoy ajaib. Qoy malif ummata amantaa feentone ummata sani wajjin achi deeme jiraachina wajjinan ummata singeenye ummata sirratti hindulle ummata nama ofii irratti hindulle ummata nama amantaa ofii jabeeffatu qabattee isaanii wajjin deemu wajjin La. Nalagi. live na wala Live mi nalagi. Live mi nalagi. Nalagi. Argan yawan sakasi jiru wo namni mal tata tis. amza narrat La namni jijjiiramu qabu qalbiin nama jijjiiramu qabdi. mfedu dis Waan sakasi jiru bare namni. Arraba sirraa dhaabee nalagi. Arraba sirraa dhaabee waan qalbii sakasa baruu qaba namni. Yoo dhokoo bifatte hin jijjiiramtu maaliif ni beektaa? Yoo ati hin jijjiiramne namaatu amala sana hin jijjiiru. Wayifin sin jee nalagi. Akka malli jijjiiramu soota godhe. Laal akka amala jijjiirratan dhugaa ta'e baruu qaba namni. Akka si kabajan dhugaa ta'e baruu qaba namni. Akka ati kabajamtu si baruu qaban keessa kee gaafa baranii dhugaa kee baran namni sirraa dhaabbata. Amma si galtee masaan kenna. Ila geessanii uummata maammatti laal nama kana. Gizeenii fi dhugaa isinitti himate irraa dhaabbadha. Argu jirtanii yoo dhugaa isinitti himate irraa dhaabbadha. Dadhabameeti isinii wajjin jiraachuu hin dandayu. Isinii wajjin jiraachuu hin dandayu. Onneeti jana cabsaa jirtan, qalbii jana cabsaa jirtan, mirga jana na dhiibaa jirtanii. Isinitti himu jira. Haga namni kuni amantii kanaan isinii dhiisa ja'u maali wanni isin nama gootaniif. Nama nagee qabu hamma wajjin koflinee taphannu kana argitan reefu. Duule isin namarra duutan duule isin poosti gootan dubbii namni jee koppii godhatanii amaariffa jijjiirratanii normaal nagar no. It is okay minaamin. Qoy. Amma inni kun dhuga qaba jennamu gaafa miidhamee jira keessisa. Keessisa miidhamee jira keessisa kun miidhamee jira. Nama kana keessa gizeenii fi isinitti addeeffatee keessa isaa isinitti himate waan akka isaa yoo hin amanne akka inni baanu amantii tana isinii dhiisee bakka nagee galee akka inni jiraatu barbaadammo maali wanni isin feetan qoy moo isin rarraasuudha moo ajjeesuudha qoy wanni isin barbaadan isin ajjeesu moo amantii islaamaa nuu dhiisi isin hin maltuudha ati kara deemi amma ummata amantii tokko wali qabnu afaan tokko wajjin walii galuu dadhabnee hin fedhuu nama jechuun jiru ono asana bira taa'u jira maaliif naman dhiifne qoy dhugumatti wallahi laazim nama guddan garuu immoo rabbi isin dhiisuun ta'u warra gartee daangaa namatti harkaanfatu kana warra mirga nama dhiibu warra akkanaan barbaadu jiraadhu namaan jiru wallahi wabillaahi rabbiin isiniif ta'a naamana hay akkamiin namni sababa keessanii waan hin taane lubbuu isaa gaagaamaaf akkamiin geessa sababa keessanitti lubbuu isaa ifajjeesu amantii isaa gallakkisu akkamiin dhaqa namni sababa akkamiin ta'uu barbaadan isin bar namni sababa namaa ta'e karaa khairin nama fiduu irra wayyaadha yoo dadhabee irraa ta'u jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waa'ee abbaa manaa kiyyaa dubbachuu dhufe wallaahi har'a jechuudha. Qoy isin garuu maaluma barbaadaniiti namni tokko yoo kufe yoo miidhama isaa san achumatti miidhamee akka du'u barbaadan immoo addunyaarraa akka dhabama ta'uu barbaadan immoo maal jechuudha. Bakka dhiisanii jireenya isaa jiraatatu wanti inni hojjetu yoo isin gammachiisu baate bira kutaa yoo wanti inni hojjetu immoo isin gammachiise immoo ilaalani garuu immoo wanta inni hojjetu kana olii gadi ooftanii miira keessa nama galchitanii akka karantaaniitti illee namni adeemu maaliif nama gootan kana caala immoo akka waan biraatti tarkaanfatu maaliif isa gootan ammuma iyyuu irraa gadi taa'an jirtan please dhiisanii bakka
dhiisaan haa jiraatu jireenya mataa isaa haa jiraatu amanus soofii fi kafarus soofii bar namni dhimma lubbuuti miti wanni kun dhimma lubbuu isaatirraa wantummaan namni tokko isa ilaaluuf tokko hin jiru siniif galee namni immoo miira qabaa jechuudha namni maaliif akkana ta'a jechuu hin dandeessan namni miiratti dhagahamuu qaba miira isaasan immoo namni tokko ofiin to'atu jechuudha siniif galee kanaaf dhiisaanii bakka wanti inni hojjetu hundumtuu yoo waan sirrii hin taane innummaan ofaa sirreessu yookaan immoo namni isa sirreessu jiraachuu danda'a garuu immoo isin immoo haala amma itti jirtan kana haala amma isa godhaa jirtan kana wallaahi akka lubbuu isaa dabarsu barbaaddu ta'ee akka lubbuu isaatiin addunyaa kanarraa dhabamuu barbaaddu ta'ee adonnoo naafi galaan jiru maaliif hin dhiistan isaa inni obboleessa keessaa miti inni illee bar nama miti namuma akka keessaniiti. Ndoo obboleessi kan kee tokko osoo akkana ta'e osoo sadarkaa aga kana deeme maal akka miira akkamii dhaga'amasi. Kanaaf jennaan dhiisanii yoo dandeessan dhiisanii haraam wallahi haraam dhiisanii bakka waan isaallee hin dubbatina waan isaallee ajendaan godhatina bakka hin barbaadan bitiisa yoo hin barbaanne waan isaa dhiisa bakka yoo kan barbaadan immoo ta'e waan gaarii nasiyaafaa dhaamafi de waan miira kana keessaa isa baasu faa yoo kan dandeessan taatan godhaafi bakka malee gana akka deemee lubbuu isaa kanarratti illee akka waan biraa yaadu anaaf boniyyan jechuudha anaaf irraa dhaabbadhaa yoo isin yoo diiddanii deemtan itti fufaa waa takka dabalaatuma deemanis jaalalitti yaddabaloomaa deemnaalee hardhataan deemtu hanga feetan ol kaayyattanis waa wacaa ol tattanis hanga feete maaree noormaalis baga jette akan baga gootes baga hojjattes waan isin galches hin qabu خلاص خلي ولي akan እናንተ ሚና ገባ እናንተ ሚና ገባችሁ አማርኛ በቃ አካዚ ራዳበዳዳ ይዝን እንጀና ሂሳባያ ኦኬ አንለ ቪዲዮ ለማከነ ስንረ ወራቤት እንጅራ ገሩ ዲፈመካ አስማኑ ናጎቱን ሲጋፈታ ዲፈማ መታ ከነረቲ አሞ ሪያሊቲ መየሮ ሰንረ ይርቱሮ ዳበደቲን ዱበደ ዋናምቱ ፊደባስ እንጀነ ሜከይ ስንቱ ጅጅራ ተኔስ ጋ ግዝሞሪ ዱፍተላላ ደደባ ሐለ ኢሳፍ ዲራዳ ጃላልቲ ሐላላቱኒ ነመ ሚቲ ሚ አኑ ሚደሜቲ ነርጌ ኡስታዝ ማመ ቢያን ኦንኔ ፍከይ ሳሁደ ጉቱቲ ሲኒ ከነ ዲባዲበት ሆኖ አናኪን እንጂ ስላ ቪዲዮ ነጅ ኦሶነ ከኑም በር አደን ደምታ ደሙም ባዘ ህናር ስላ ሆኖ ዱቦ ወሬ ማለት ነው እንጂ ስላደን ደምቴ ፉ መከይ ሳሁደ ከናፊ ያል ጀቻ ከነ ላላሲ خنافو جرا خنا كولد دفتو إرد دلقو قبنا نندينو أكولد دفن إسال لشوا كولد دفن ليبو ولا لا تنكوا بهاني قرتي جرو إساني توفتن إرد دلقو قبنا وان دندن يوم غرغارو واني هو بچو قبضو خيسا دبرتين توني جابا سيبرا دفتي أكا سوشال ميديا خانام دي سيري دبين والدبتي أني تكو نما وابراتي نما يادو الليدان سيري وسوسلانا ونام إيالاتي قادن ديسه قادن ماري غدي جوخنا متيان ايوه اني نما قچلو تكتاباس هو بدي بيخو نما سرت غدي قبدي بيخول اوكي اكاتا يوججرو بيجرينيا جارسا بيجارتي نتنا ما كتابه برا قبراتك كتابه واه جرو جارتي جارسا بيجارتي قبن ايوه ما يوريت مانا كي اسمع ما كتابه غداجرا واه خنا سرت نغرجل ايوه سامبرو كوتي دبرتين توني او هانغا غافا سيبرا دوتي اكا سوشيال ميديا خنامت سري بلبلو ما خنا فايدمو انديت سري نيسروت سري ولي سموني شيتي في اقلين شلين اكنا ما غدات تادمت سري غافا سيبل برغيسيچو سري اكا يوخين وچابي اما غرتي جيجيجتو خنامت سري وان نبرن جيني اوسو نبرا جيسي سلاس راوباتي اي نعم جنة نبران جيني خانا ببرا اكوان نبرا جيسي علي دبيتي اني مويتي بوشويتو انو غنن قمسي لالي سري فتا اكان مالتو سينجلتي مالتو سينجل هكاد እናንተ ምን አገባቸው ወይ لا 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 دغيسي واس ننجي حسابيا ولوفته تولته موبدو أمدوس هلا عمل إيشي خوجي ما نتوقع كيس جيرانه هم بينه أكو ما خيس أنا تقولين أنا ركوب جيراني مرتين أونلاين أنا أكمل مرتويتي لا برام مرتويتي كا
Tarii haalli sun dhiisuu qabdi. Eega. Gaafa simbira dhuftee hin deebitu. Jijjiiramuu danda'amu. Jirjiramuu dandeessu. Ni yaaddi namni. Sammuutti yaada haadha ilmaaneetiin ta'a. Abbaa manaatiin qabeetti. Akkan. Namni alaa dhufee anis gara dalagaa bobbaashee dalagaa ishiin dalagaa hin bobbaate yookaan mana keessa dalagaa. Akkan. Ni yaada namni sammuudha. Ulii jaarsa kiyya dhufeettee laaqana gootee godhattee teessee si yaaddi. Waan akka isin amma irraa socheen sana qubaa'uun qabdu. Qubaa'uun qabdu. Dalagaa mana madaamni marachaa jiru hin beektan sammuu ilma namaa tun waa hedduu yaaddi. Ilmi namaa kunis waa hedduu dhallee ta'ee jechuu danda'a. Sirri. Yoo dandeessan akkatti waa hedduullee beektaa hin dubbanne beektaa bira hundaafuu dhiisaadha keessaa bayaadha harka dhibba isinirra caalti badii ishii takkittii tanaaf jecha. Erga amantee waggaa lama qofa waggaa lamaan san dilii achi dura rabbi araarameetiif jira. Tan dalayde takkittii tana qofa isin ka dilii keessatti guddattanii keessatti dhaalattanii ilaha gammaatitti gafuururrahim jechaa itti deemtantu jira. Harka dhibba isinirra caaltii dhaabbadhaadha isinin jenne. Okay? Wallahi wabillahi watallahi isinirra caalti. Nin kakadha ammas. Anillee raga. Wabillahi watallahi ammallee jennaan isinirra caalti. Warra wacirro. Ta hijaaba uffattee niqaaba uffattee irra caalti. Uqsimu wabillahi. Akkan. Fitadhee maasalaam. Akkan. Haya mee isin walitti dhufuu tanarratti maal yaa isin gargaaru amma karaa gabaabaa laala wayi si gaafadhamma. Amma kana sagantaa edda mubaarakwaan irratti qabanii alada jennis alada borgargala natti fakkaata. Arra borgargala. Haya kunis amma namni hedduu jira waan ta'eef dhaamsa guyyaa sanitti akka nafne fa'a akka quba qabaatan. Mee wanni irratti isin gargaaramuu dandeessan walitti dhufuu dandeessan. Anammas beektaa. Karaa diinagdee. Anammas beektaa miyyooti tana. Karaa tokkoonis. Osoo siraata islaamummaa keessatti dhalatte taate halkan tokko na biran bultu. Okay. Boota guddaa si bira qabdi jechuudha. Waan yaaddee jira. Waan ilaaltee jira. Akka ilaaltee jira. Nama fakkeenya yoo nama ishii tana ofirraa ari'e. Dhageeffadha. Islaamummaa irra guddaan islaamummaa bakka ishiin kaleessa irraa dhufte sana malee osoo teenya takka islaamummaa keessatti dhalatte osoo ta'e wallah halkan tokkoon bulchu. Miyyoon tun na bira jiraattee hadiisaan akkana jedheeni hayaa amma waan jedhamu takka jira beekta. Hayaa jechuun qaamfii. Saalfii jechuudha. Salphii hayaa jechuun akkanaa fi akkana barnoonni kun halaalarra barsiisturra qaamaan sirra dhufteettu irra waa hubatamu. Fakkeenya halaalaatu waa hedduu yaaddi asii namni itti qalbiin ishee takkan taatu. Gaafa siin bira dhuftee hayaa waan jedhamu tana qaamfii tana hin biratti. Takka anumarraa ilaaltee yeroo nuti wal bira dhufne jechuudha. Gadi fageenya waa'een islaamummaa tun qaama ishee keessa seenee akka ijoollee teenya keessa waggaa lama diin keessa turan kanatti hin seenne hanga tokko. Waa'ee kanaan baranne. Keenya ka islaamummaa keessatti dhalate gowwaa kanaatiittu erga islaamoyte irraa waan beektu miti dire gowwamsi dadahanda. Ani immoo akka nama tokkootitti amaanaadha waan ta'eef haaliqa gaafa duraatis yaadeetan haaliqa wanti tuni ka'ee lakkiinoo jedhee sababa islaamummaati. Anaaf immoo akka nama tokkootti anaaf amaanaadha. Dogongora ishiitiif jecha jee hindisu. Ammas nan barsiise ittan lallaffee ammas seenaa guddaan itti qaba. Naaf ishiin seenaa guddaa jaalalti seenaa waliin dabarsitan san hin yaadanne beeki baay'ee ulfaataadha. Waan keessa dabarsitan waliin yaadatan dirqama. Guyyaa tokko hin baanaa bar waan guyyaa tokko waliin dalaydan yoo dandeessan akka naaf ishii walitti dhufnu sagantaan qabamte yaada yoo hin dandeenye du'aayii godha. Amma namoonni gargari nuqeeqa inni nama fayyaa qabu nama maaree akkas ta'u nama akkas ta'u nama akkas ta'uu fi waa hedduu jedhanii yaadanii jira. Nama maaree akkas ta'utti naayyee jenna jedhanii hayyee yaada garagaraa yaadullee jira. Anama yoo fudhatte gaafa namni tokko wallahi gaafa iimoon tun as baatee hin dubbatin istaajib saasan nama yoo viidiyoon jedha geenii dhagaa isaa raga raayyaa abbaa mancaa afaan nama raga. Oromoon amma asirraa afaan bantu tun guyyaa san qarshii takka
ummata cinaa as baatee dhaabbatteen beeku. أيوة Gaafa booranaan kufee beeyladaan lafa dha'u. Gaafa walloon rakkattee gaafa awwala jalqaba walloo namni durarratti mataa as bee namatti tokko ana. Itti boo'ee ijoollee yakkanatti hiriira galchee maallaqa akkasitti gumaachaa taraa jamoo kanaan. Ana jechuun angaama waa hedduu waan sanillee waan hin godhillee hin haasu jechuu arbaatee. Sanillee dagatanii ammoo sagantaan silaa itti qabamti akkuma naaf ishii walitti dhufnu ofirratti xiyyeeffadhaa tataanii isinin dhibdu ni sirreeffannaa naa sirreeffataa anaatiif baqa bultiin iyyaanii yoo hin dandeenye zim jedhanii irraa dhiisuudha. Maaliif namni kun gargaaramuu qabaa maaliif namni kun akkas ta'uu qabaa maaliif namni akkas ta'uu qabaa yoo jedhanii iyyan taate. Sun haasidummaa wanni isinii godhu hin jirtu. Haasidummaa jaamte. Haasidummaa jaamte. Egaa namni tokko maa gargaarama maa akkana ta'a jechuun haasidummaa malee yookiin jibbanna ta'a malee waan biraatiif miti. Saniifuu dhaamsimma ustaaz Anas qabu ustaaz Mahamad Bayaan qabu wanni inni isiniin jechuun jiru bultii tagizee wal bira geenya ana raddi isaanaat tolchaa. Yoo jiruun kanuma taate namni silaas akka wajjin hin jiraatu mire tolee wajji jiraata akkasii jechuudha. Kanaafuu wanni isin godhuu dandeessan. Warri waa nama diinagdeedhaan nama gargaaree piroosa adda addaa xumuruudhaan nama gargaaree walitti fiduu danda'u kanarratti naaf hojjedhaadha dhaamsa isaatimma. Warri ammoo uummata akka godhuu hin dandeenye eega viidiyoo ilaaluu taate malee waan akka godhuu hin dandeenye viidiyoo sheer godhuu irraa haastanii hanga du'aa'itti naaf godhaadha. Dhaamsa kana waliif dabarsu jechuun baallama qabaa mire sagantaa yoomeeti. Alada as deemu kana jechuudha. Alada boroo kana ala sabtiin. Alada boroo kanaaf viidiyoo sana sheer godhaati. Mana Mubaarak musammatti TikTok irratti viidiyoo kana sheer godhaati. Addunyaa rabbii maguutuu waliin gaa ergaa isaa tana bakkaan gahaa fi akkaataa itti maallaqa walitti qabamee fi jiruu isaanii itti jijjiirratanii as ittiin jiraatan ittiin haalli mijeeffamu boruu galgalaa jechuudha. Kan isinit dhaammatee karaa kanaan na gargaaruu ni dandeessanii. Warri immoo waa arrabuusaa fi waa arrabsuu fi gartee arrabuuma qofa jibbannuma qofa maa deeggarama qofa wahumantaan haasoytan sun haasidummaa fi jibbanna keessanii wanniin inni isinii godhuu danda'u takka illee hin jirtu. Jirtudha. Amma akkasuma miira dubbiin ta'e. Tanuma. Tana dhugaan jirtu waa'ee isinilleen bultii ijaaruuf ta'e warri bultii ijaaren. Muraada namaan seenina. Muraada namaan seenina. An amma wallaahi akkasaa kana caalaa ta'eetiin jira jechuudha yoo dhugaa dubbanne. Saniifuu wanni nan dubbadhu onnee teetan eegasi harkaa fudhatte furmaatatti dhahii qofa wanni nan viidiyoo irra waraabe. Akkas. Takkaa dursitee onnee teen kanneen wanni nan isinirraa mur jaalala keessatti. Dursitee onnee tee guutuun namaan kanneen shantam yoo isinii taate irra isinii wayyaa. Isin qabu ta'e isin hunda. Warri bultii ijaarates ni jirtanii bultii ni beeyta waan taate namni isiniin himu irra jabaadhaa fi gartee bira dhaabbadha hanga dandeenyuun namayyuu. Haa gadhaamnuun isiniin jaa kanuma gaa'ii amma yoo barbaaddan goofatatti isinii seenna yoo barbaaddan gaa'ii amma kana keessa abbaayii amma goofata seenna yoo barbaaddan gaafii goofataa gaafachuu dandeessan amma anaa itti isinii seenna si'achi kun warra ustaazaa wajjin hin jira gaafii isin gaafatan guutuu deebisuu hin danda'a fatawaa. Fatawaa ni beekanii mee fatawaa beektan gaafadhaa yoo dhan hin deebisne anaa nama akkam ustaaza jinaa ta'e. Sabaata gootan isinii. Isin akkanuma nama laaltanii gubbaa tanarra nama laaltanii hojii nama laaltanii waan namni beekumsaaf akka isin barsiisuuf waa dalagu laaltanii nama murteessuu tana murteessuu isaa waan namni yookaan bakka nama kana laaluudhaaf yookiin malee inni kun niyyarraa ka'ee aata rabbiin kaaruumi akkam hin mormine beeka. Waa isin barsiisuuf jira namni gizee waa dalagu irraa baradhaa cinaan jechuudha akkas. Amma dura gaashee kotii fi gartee ustaazonni keenya waan haraam isin barsiisaa turanii anis ammoo ustaaza waan halaaliin isin barsiisan haraam ittiin seenu. Waan haraam. Dhagoo jirtaa beektu waan haraamii fi waan haraam guutuu sheekotiin barsiifte ustaazonni barsiisan isin hundi barsiisuuf jirtanii waan halaal qofa teenaa isin barsiisa bakka qabadha. Halaal qofa. Halaal qofa. Halaal maal? Haraam baratan ka haraam bare faana.